Kutaa kana keessatti seenaa lolaa qofan dubbannu. Seenaa waliin dhaabbachuu. Seenaa uummanni tokko murtee fudhatee of eeguu ilaalla. Maarree barichi 1881 hanga 1886 Arsii fi humni Minilik lammaffaan walitti bu'ani. Maarree kuni lola salphaan turre. Lola biyya ofii eeguuf eenyummaa keenya hin gurgurruu fi bilisummaa lubbuu caalaa jaallatanii fi kan taasifame ture. Minilik humna guddaa qaba ture. Humnoonni kan akka raayifilii Awurooppaa loltoota hedduu fi deeggarsa alaa kan qabu ture. Kun sagalee kitaabaati. Sagaleen kitaabaa keenya akkuma beekamu kitaabota gola adda addaarraa dubbise qindeessee miidhagsee kan isin biraan gahu yoo ta'u, seenaa kitaabaa kana keessattis seenaa duudhaa fi aadaalee wantoota barsiisoo ta'an hedduu ilaala. Arsiin garuu maal qabare? Arsiin walitti dhufeenya gosaa, sirna gadaa, amantii fi qalbii bilisummaa qaba. Arsiin gosa gosaan osoo waliin qoodiin akka uummata tokkootti waliin dhaabbate. Abbaa gadaa, abbaa duulaa, qaalluu fi jaarsoliin waliin qindaa'anii qabsoo kana hooggananii baarree kanadha. Lenjisoo Diigaa kan adda isa godhu. Inni humna qawwee caalaa humna sammuu, tarsimoo fi obsa fayyadame. Maarree tarsimoon guddaan Arsiin lola isaanii irratti fayyadaman keessaa haleellaa Akka fuune akkam jirtu daansa riphanii loluu ture. Maarree humna kanatu Minilikiidhaa fi rakkoo guddaa itti ta'e. Yeroo baay'ee humni Arsii mo'ateera, injifannoo argateera. Seenaa keessattis Arsiin loltoota hedduu injifachuudhaan galmee seenaa irratti seenaa galmeessanii. Garuu qabsoon kun qawwee qofan turre. Qabsoo aadaa, amantii fi eenyummaa ture. Mee yoo humni alaa si caalaa cimaa ta'e maal keetti fayyadamta? Qawwee moo qalbii? Uummanni tokko waliin qoqqoonne yoo ta'e maal inni kan isaan gochuu hin dandeenye? Waraana Gotoota guyyaa Arsiin addunyaatti of beeksifte. Waraanni Gotoota seenaa qabsoo Arsii keessatti iddoo adda ta'e qaba. Kuni lola humni xiqqaan humna guddaa irratti injifannoo argate ture. Bara muddee 1883 bakka Gotoota dhiha gara Albasoo Lenjisoo Diigaa fi gosaa Dilaamoo humna Arsii hooggananii. Humni Minilik qubata jabaa ijaarratee ture. Humna qawwee ammayyaa fi loltoota baay'ee kan qabani turan. Garuu wanti isaan hin yaadne, wanti isaan hin beekne tokko uummata lafa isaa beeku halkaniin fayyadamuun dabalataanis sodaa tokkoyyuu kan hin qabne kanan beekani. Halkan guutuu uummanni Arsii sagalee dhokfatanii ifa osoo hin fayyadamiin akka qilleensaatti qubata diinaa seenanii. Qubanni gubate, meeshaalee waraanaa diigamanii, nagaariitti mallattoo aangoo impaayera butamee jedha. Minilik maarree of eeguuf dirqame. Lubbuun baay'ee ba'uu isaa qofti injifannoon turre. Humna baay'ee dhabusi gara Moojootti baqate kan Finfinnee irraa kiiloomeetira 57 fagaatu. Waraanni kuni karaa Arsii jabaate agarsiisa. Waraanni Shawaa ofumaan Gotoota lafa goototaa jechuun of waaman. Garuu seenaa kana keessatti wanti guddaan tokko ni jira. Kun injifannoo qawwee qofaa miti. Injifannoo murtee, obsaa fi wal amantii ture. Yeroo humni diinaa si caalu tarsimoon kee maal ta'a? Injifannoon dhugaa humna irraa dhufamoo murtee irraa?